Naatoo bira kuttee naatattaate. Ayyee. Ummanni si janaajjanu sunoo akkam ta'uu qaba. Waan na jaraadhaamtu warra keessaan dhufee lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii 2 qofa isaanii miicitee achi booda akkana jedhanii saamunaa isaantu siibita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf? Naa tahee jira narraa adabadha. Mariam naa taate akka haadhaa naa gooti akka obboleettii naa gooti akka sarraatanyaatti damooza koo naa kafalti narraa taa'a naa taheera jettaan immoo lakki naa koottaa naa gurmaayaa bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan. Ijoollee amma waan Mariam sitti himte waan reefu Mariam sitti himte waan singaliin jira biroo na dhagaye. Maali beektaa? Amma kan si gaafate kana qofa naa deebisi. Hin deebista itti deemta. Wanni an si gaafate ummata saniin naa tahee jira. Mariam naa taatee jirti. Dalagaan an dalagu naa tahee jira. Damoozni naa kafalamullee naa tahee jireenyis naa tahee na dhiisaa Mariam ima bira taa'a. Araba ho'iituun barbaadu mana arabaa dhaqee isaanii dhiikuun barbaadu. Jettaa immoo lakki mana arabaa dhaqee ka isaanii dhiiku san naa soqa yookaan bakka san na galchaa hayyana gargaaraa jettaan ummata sitti barreessu nama 5 6 guruffisan. Dhaamsa maal dhaamtaaf? Okay, ani dhaamsin dhaamsuufillee hin jiru. Yaani haatoo saatoo dhabaatu sun danda'in beektaa dubbachuullee fadhu dubbiin guddatte farratti hin fe'anii karooma gabaabattadha kullee haal. Dhagee maali waan inni raajii qaba? Takka si dhibaan jirti Mariam Arabo waan si gaafadhu keessa. Mariam wanni isin si Obaastee duruu qoricha si obaastee si dhamaastee takka sagalee itti qabanii akka waan namni dargaggeessu jiru akka waan dhiibbaa dargaggeessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuunis lama. Sani malee wanti si aarse arafaan siin taane waraqaa maarre. Waraqaa siin taane miti. Atillee akka wayii Sansiin hin jenne isin. Arafaat irraa Mariam irraa afaan takkaas binaa. Arafaat Mariam irraa jara kana qabuu ka danda'u si hin beektaan etama saratanyaa siiti boodigaardii siiti. Eegaa narraa adabadha narraa gattaa isin anaaf akka feetu. Mariam qabuu dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaan. Situ danda'a kana bar amma Mariam illee amma anama maal jedhaaraan Mariamin wallaahi qaasaman billaa dhorguu hin dandeettu sirraa nafu jedhaaraan. Kan ammoo ka dandeettu silaati makkalaataa maranii ka ta'uu danda'u si beektaa kana. Waan maaliin cufta beektaa isin hin galchu hayaati jireenya kiyya jireenya kiyya keessaa bayaa. Jechuun hin dandeettu ati uummata sanii. Bayaa jireenya kiyya keessaa kaleessa jireenya kiyya keessaa qaanqee na bumarra kiyya keessaa bayaa. Anaa miti. Oromoon maal jettu yeroo mammaaktu qaanqee na bumarra gutee gubdii jechuun silaa wayiin fatii lubbiyyeen jedhame akkuma isin artu kanatti arrasii galee isin jecha isaanii isin jaaniin san yaanii sanii isi aarse malee hammeenyallee walitti hin qabnu tarii kumbula takka uffannee wal jala seenee furaashi takkarra yoo magaalaa baate waan ofii bitattu waan fadhii kiyya nagaafattee baate naa bitattu. Bara akka jedhanii miti mana madaamii akka jedhanii miti bara kana kaasi kalbi mana madaamii bara akkasiin jettu saanii akkana miiqitee akkana akkasiin jedhanii miti ummanni farshoon. Dhagee Mariam jechuun koo obboleettiin sii mana madaamii keessaa Aramni sa'a 24 aliigo xoofee yaani dhiibbaa adda addaa gaggeessu jiru si galee aanirraa as jiraachuu jira bikka kana. Ansi gorsu yoo jiraate. Oromoon maal jette? Abbaa dhagee obboleessa dubbiin abbaa forii abbaa guurri abbaa duuba deemaa jiran abbaa duratti illee nama faarsanii si galee san waan ta'eef ija gaara duuba jirtu ijji gaara duuba nagaretamu taaniif keessaa guuranii nama galuuf hin galaa. Ani ol bahee tarii viidiyoo waraabee akkana rakkadhee jira. Warri Harargee sagalee naa taha. Mariam akkana miidhaan argaggeessitee namni nama jala jiru kun namni waan qabne kun tarii waa hedduu hin jiraame obsi daangaa qabaa obsi dadhabee jee viidiyoo sanillee waraabnee takka jee. Sigalee san anaatu sinyee likkii isaanii hizaaba isaanii kafalaaf. Sigalee ani itti gadi hin bahanneen kan tare san waan ta'eef akkasiin jechuu barbaade. Ati immoo gozee hedduu haasoyni siin galu beektaa? Naagala haasoyni naagala. Akkasii sirrii naagala. Haasoyni siin galuu naasaa siin galuun kamaali miti. Haasawa keessan nama haasa. Wanti jechaa jirtu bari. Mariam jechuun wallaahi qasama billaa gattee. Ati waan kana Mariam irraa makataa guddaa ta'uu dandeetta. Mariam irraa gumaacha baay'ee irraa fudhachuu dandeetta. Sii galee isii irraa ka daggamu danda'u afaan uummata kanaa qabachiisuu danda'u sii. Maaliif? Naa ta'e gaafa jette ani qoye bishaan dhugaa dhuguun naa ta'e gaafa jedhe maaltu si galchisi anaa naa taanaan kana waan ta'eef wanni ati dalagaartu sun jireenya ati jiraachartu ana naa ta'e yoo jettiin uummanni sirraa dhaabachuun dirqama
Gaafa waa'ee kee haasa'uu dhiisi waa'ee keessan lamaan namni kaasu hin jiru. Siigalee Mariyaamuu si jaalachuurraa sitti amanuurraa gara nyaachuurraa yookaan waliif galuu keessanirraa kan kaate gaafii nama takkaa malee waraqaa kana dalasiiste. Maalumaaf dalasiistee jedhaarraa naannoo ka'uun hundi akkana si godhu. Lamin isiin si amantee si agartee onnee kee agartee galbii kee agartee miyuutii goote waan kana sirraa dalaydhe siigalee. Ati immoo erga isiin kana hunda sii taate isii irraa uummata kanaaf hanga qabuu qabda siigalee. Maryam jechuun bari zaban ammaa kanatti eenyu daabbo saambusaa siibita. Daabbo saambusaa waan guddaadha. Eenyu qarshii sibiilaa si kan nafa. Wallaahi Maryam jechuun kabara obboleettii si mana maadaama isaa. Eenyutu bahararra si geessee si asnaanna. Bahararra akkasitti. Torbaan akka shufeera. Waan isin joona dhage. Namni yoo wal dhage tabba wajji baana dhage. Mee viidiyoo gaaf dura sana namoonni lama jidduu maana. Mana maadaamii keessatti. Jallis kama nama wallahi la dhaggeeffadhu siree sitti haasoo jira. Gizeen qalbii dhaggeessan kun nagarii. Ka obboleettiin si mana maadaamii keessatti hin beeytan atillee hin beeytan hanga beeyturraa. Sigalee anillee numa beeka rakkadhee beeka sigalee. Ka isiin akkasitti olii gad obboleettii si cee obboleettii sana fiddee jala daleessisuu wallaalte. Wallahi. Wallaalte hin wallaalle. Ani fatiin dhorkuun danda'u Maryam dhorkuun dandeessu ani dubbiyyeen akka mataa fayyaatitti viidiyoo ajaa'ibaa takka hojjedha. Maaliif gaafa Soomaalee jiru san eenyuun na beeka. Gaafa na rakkate san eenyuun na beeka. Har'aan bakka kana dhufnaan mana maadaamii jinnee amma dhisiitu biin akkasii kan galuuf hin galaan cinumaan tuttuqasii galee ijji gara dubaran gareetamu taanaaf keessaa guuranii akkasii. Ani faati ilaali kaani yoo qoricha kiyya gurgure malee haasaa kanallee beeku ajandaa kanallee irraan beeku beeyta. Wallahi amma ati jechuudha. Masalan maaliif iyyuu hojjette waraqaa sannaan jette miti. Qasama billaa yookaan arafaat miliyoona naagalchaa jirtii fi miti. Dhaggeeffadhu. Wallahi mucayyoo tana baasanii qilleensarratti hin hafini hin rakkatini isiini osoma kasaaruu ta'e kasaaruu santu irra naa jira malee. Qasaman billaa isiin rakkachuun qabdu waraqaasii kana galmaan gahuu qaba jedhe isiin lamma re'anne sammuuti yamma re'adheetti hin deeme sii galeemi. Maal beekaa? Kanaaf jechuudha. Atis galatoomi nulleen yookaan waan biraatii fi miti miidhaa biraatiif illee dhufneen dubbannee maalii fi akkuma haasan kana hagatti basan xiqqoo waan keessan naquutte tana uummanni kun haadha gabuuf malee waan biraatii miti siin jechuu barbaadeeti. Takkafarratti nama lama gizee dhibamtee fi gizee rakkattee adda baafattaa ani haa tola baatus Maryam jechuun bikka obboleessaa yaani tarii namni fiizaa sirraa hojjechuu dhiisiiti qarshii 10 horiidha qarshii 10 saambusaan bitattu san zeroo ammaa kanatti ensii baasa. Oromummaa walii qabna malee tarii bara obboleettii si mana maadaamii. Ispoortii irraa gochuun danda'e ture atama dubartii guddoodha nama jabduudha nama biyya bulchuuti. Atama daa'ima. Guddaan rabbi obboleessi. Guddaan rabbi na nama caqas. biyya bulchu atama yoo akka filaalan. Barsiitiin haasa'aa jira malee waan irraa haasa'aa jiru qaba. Akkana biichi akkana siin jedhan sanii ati ofirraa intini jechuun dandeettu atama kana jaallan nama intini baasta. Salaam alaikum. Fatii. Salaam alaikum. Kana